بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتو في ردفتو تقي يوم دقي سنوبكم درتنت السلام من نخي يسنبرنا فاقو بورك فيكم جزاكم الله خيرا سسينا والأفيرا وبليا بورك فيكم جزاكم الله خيرا arraan tana waan ajaa'ibaatiin qabadhee isinii dhufe osoonii fi gartee keeysummichi keenya qaaliin hin dhufne duratti nama kuma takka guutuu qabdan sagaleen too dhagahamti obboleeyyan sagaleen too isinii dhagahamti meenaa hima sagaleen tiyya isinii dhagayamaa jirti sagaleen tiyya isinii dhagayamaa jirti sagaleen too isinii dhagayamaa jirtii mee naa'imaa dafaa sheer godhaa wal biraan geeyaa osoonii fi keeysummichi keenya nutti hin dhufne dura namni kumni takka seenuu qaba keeysummaa addaa haala addaatiin qabadheetiin dhufe keeysummaa yeroo dheeraa nurraa dhabamee yeroo dheeraa onlaayina kanarraa dhabamee baarakallahu fiikum ni dhagayamti daddafaa namni as keessa nama 160tu jira nama 160 kun hundi sheer godha daddafaa sheer godha abu ayyub ani si yaade abiibii kiyya wallahi hedduun isin yaade hundi keeysan sheer godha hundi keeysan tokko nafin nama kuma dafaa guuta dafaa keeysummaa addaatiin qabadhee dhufe keeysummaan tun keeysummaa yeroo dheeraa isinirraa badde namaan ga kanarratti hin dhufu jechaa jira keeysummichi kiyya nama kuma guutaa nama peejii tana nama kuma 93 oliitu jala jira dafaa nama kuma guutaa keeysummaa ajaa'ibatiin qabadhee dhufe hundi keeysanuu sheer godha hundi keeysan baarakallah sanyii mootii baarakallah waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu sabboontu dafaa nama 200 jirra bar dafaa nama 100 guutaan isiniin jee baarakallah abdi ibrahim baarakallah daafi bisur'a nama kuma takkaahu nama 500 guutuu qabna keeysummaan keenya seenuudhaaf nama 500tti isinirraa deebise habiibi alii taphiinaa habiibi sharfaddiin wallahi akkasumatti anis isin yaadeetin jira yaa ummata gaggaarii yaa ummata bareedaa mee walaloo takkaan isin afeeraa jumaanuu gaaf tokkoon qunnamenaa deemu kararra mixii salfii galtee yaatu gidaararra isin salfii lamaana dhagayimee dura kan waliin salaamne hin kutan wal bira namni dhiyoo tanaa salaamtaa hudhiise yoo qarshiin qabaanne funyaansi qabataa ja'an keeysummaa ajaa'ibaati nama kum takka guutaan isiniin jee nama kuma takka guutaa hay akkamitti nama 300 seenuu dadhabdan billa alaykum daddafaa wallahi anis isiniin jaaladha yaa ummata jaalalaa bar isin jaalalaa bar ummata allahu akbar numaan jira wallahi hin banne waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam khadirkiya waalaikum salaam abdoo jimma waalaikum salaam nama kum takka dafaa guutaa dafaa bagana giyaannaa dhuftan yaa jaalalloowwan waalaikum salaam diinee diddaa gabrummaa waalaikum salaam
keeysummichiniin isinii qabadhee dhufee nama 500 takkaa nama 100 seenaa. Allahu akbar. Raabi'a hedduu galatoomi wallaahi hedduu galatoomi. Waaleykum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Waaleykum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Waaleykum wabarakaatu. Bakka eega diddangaa keeysummichi kiyya khalaas ummannin irratti dhufaa je'ee isinumarratti seenuu deema. Waaleykum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Waaleykum salaam waaleykum salaam. Allah 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 Allah. Akkana wallaahi akkana wallaahi akkana wallaahi akkana isinirraa barbaanna. Nama 500 dafaa guutaa keeysummichi keenya seenu jira seenaa jira dhufaa jira waa xiqqishoo hafee isin hundinuu bakka takka sheer tuqaa sheer. Waaleykum salaam Maryama. Waaleykum salaam Maryama Ali Sooressa. Waaleykum salaam warahmatullahi. Faysal. Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Oloofa gaddeemaa jirtan yaa jarana. Sagaleen tiyya sirrii jirti obboleeyyan. Sagaleen tiyya sirrii jirti. Sagaleen tiyya sirrii jirti na fakkaata. Isinuma biraa ta'uun oolu. Sagaleen tiyya sirrii jirti mi jaarana. Waaleykum salaam kumishaa kiyya. Waaleykum salaam. Waaleykum salaam. Sagaleen tiyya sirrii jirti miti obboleeyyan amma. Sagaleen tiyya sirrii jirtiin saha daddafaa keeysumicha keenya seenuu deema tanaaf sagaleen cal jette. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وعليكم السلام شيخ جابر حمزة. شيخ جابر وعلينا وعليكم السلام. فياكم جدا نجيا الحمد لله أمته أصوني في قرتي خي سمتي خي نهين دبني دفا نماخم تكاغوتا خي سمتي خي نغا نمنين بين انجرو سغلين تينيا سكا دغيام تنوهي ما سغلين تينيا كچلو تسيني دغياما جرتي يو سيني دغياما جراتي nu dhagayamaa jirti nan jaa. Barakallahu fiikum. Sagaleen teenya dhagaamti meetiyyaa fi tagartee obboleessa keenya artistii keenya beekamaa namni hin beeyne hin jiru isiniin himwani. Inshaallahu ta'ala namni hin beeyne yoo kan jiraatu tahe haarayatti gaa artistichi keenya guddaan artistiin islaamaa of beeysisaa jechuudha. Hayyee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليس خيني قالي في خبجما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما أبوليين كيا ورا اللي سخن الرجل هندوخا أني منزومة حكي هذا في أباتك كان جيسان والنجاح. أجبودا والرسم بيني في قرتي في بسيطة نشيدات أكرر ندر بميدرو. يا بوليان كي يزين والسايبا صبني نمفزت وادبن والصبا هندين واجب زلا في الركبة واجب سني مالي حكي هدابا إسان نار سنا يقدا دبا إسان أرزوغنا برقيتا نجبا المامري بليسي جبيسي تعذبا دبين دي رمادي زنقل تقلقلا الممتن تيتو سيارسي سيقبا وانتولو وانكا بدبي كان اوبا ابا دارسون الما في مصيبة جيتا دلن سيزا بتار سيكابا غافو مدواتو اندب ساربا شهادو مدربتي بكل ددبا اكما كانان وبرسوني جبا غوايف غووم سياجتيف دبا إسان كيسا باي إسان أرسدو ulaan isaanuma karaata midarbaa muduuduma deemaa dhiisaa karaa daba'ani dura ife kunoo torba tooba waqfirlanaa wali waalidiinaa zamanuma kam keessa nu qalqe rabbiini abbaa dhabbuluun kan ta'e aybe kitaaba agarree oduu faana nabii quraanumti ammam deddisa dubbii waajibii duubaate kutummaa fi zambii
ودما أقرتو مالو يا صاحبي أكمين فقدت إبدا عذابي لولا هذا أباس الرمباس ربي سي ويا بيبي ملكا كتبي واغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا. الله أكبر أفوقا الله كانت أكبر الله أكبر الله أكبر. وننا عجائب سيسي فندي شيخين هي sagaleen ta'e hedduu bareeddi. Sagaleen ta'e tunsa inuma jijjiiramtu maaliif hin jijjiiramne? Maal nyaatame uummata keenya kanaa himi? Hogguunuma bareeddi. أبا جالتو إربانجي أني هادتي يا جالتا وني سجلي نما بريتشو نما هاد إيسا جالتو إدو Allahu akbar Allahu akbar. Hayaga namni gartee fandishee hin beeyne hin jiru. Hundi keessanuu fandishee keenya jechaa jirtanii qabee isinii fide. Mee eessatti dhabamte? Online irraa si arkaan jirru maaliif dhabamte? Maaltu si dhabamsiise? والله غافين تم غافي غاريدا وني ندبم سيسي حالي روت اللين هاتو أوكوتين guyyaa ibsaan feetu jaanii akkasuma beekadhu gaanuti afaani wanni maqaa keenya kana guddaadha malee laakiin immoo qabeenya kannuun teenyaas rabbumarra hirkanne malee namarrattis waan hin taaneef kanaafuu gaa haalli kunilleen silaa oduu sammuun isaanii xiqqishollee isaan jejjeegaa silaa ifillee irraa fayyadaman innillee dhiiroo haa fayyadamu jechuulleen hin jiranii warri gaa mana muuziqaa qabaachuu ture sunilleen akkanuma bilaashii nurraa fuudhaniiti nutti fayyadamu turanii sanirra dabree ammaasii warri yuutuubii qabu manzuumaa teenya sanirratti waggaa fayyadamu gaa duutilleen numa jirtii kanarraan seenaa gaarii hojjechuu jechuun nama san maqaalleedhaan yaadachuun akkuma gaamma isin nu yaadattan kanatti yaadachuulleen barbaachisaadha. Haaluma yeroo gartee rakkina keessa jirru amma manallee manuma kiraa keessaan jiraanii akkasii wajjin gaa imaanni guddaadha. Jaalalannumaan qaba malee amma ati haaluma sanii fi yuutuubii irrallee baduu taane jechuudha. Hattaa mobaayilillee tokkichaan qabu na jalaa fudhatanii amma dhiyootanan kun xiqqaa tokko kan deematee waan akkasii jiraa jechuudha. Okay, obboleeyyan waan gartee itti dhabamee fi haala itti dhabamee fandisheen keenya nuuf himaatii jira waliin dhagayaa jirra. Warri gartee jaalalloowwan fandisheedhaa kan biyya adda addaa jirtan dhaamsa inni isinit dhaammachaa jiru quba qabdanii. Mee nashiidaa obbolummaa ta'ati qopheessitanii jirtii ta obbolummaadha. Ni jirtii. Ni jirtii. Mee takkarra darbi ummata kana ummata obbolummaa jaalatu kanaaf ummanni kun obbolummaa jecha hallayyaa bu'ee laga cehee gaara baha. Akkasimi. Dhagayimmaas qaalii Muhammad Zeyni kun adabatinaa guddanuu bayyane nama guddaa ifee namni nulfeeysine isa xinnaaf ammoo karaamatan goone cibraa keenya miti nurraan lakkaa'omne cibraa keenya ta'u akka ifin seene qaalii rasuula rabbiiti ani diidaan fuune qaalii rasuul duuba womti nu nafne hadara boleessoo silaa walamanne qaalii nabiyyichaa lafatti kan dhiifne namni guddaan eegaa ijoollee kan miine ijoolleen nama guddaa kan xinneessine rabbuma isin kalqe sodaadhaa badaane keessaa waan duniyaatiif akka wal hin dhabne haada boleessummaa hadaraa kan kunne akka fuuloo hayaa ifirraa mulqine dallaya duubatti akka ifin baafne cibraa rasuul keessaa akka ifinaane Tikkaanis guddaanis anis ni dinnine hangafaa kutisuunaa bullu wal beeyne waqfir lanaa wali waalidiina. Dhaga'immaas qaalii Muhammad walalaa akkan sababanne egere wallaalaa namni wal jaalatee rabbiif jedhe ilaa odoo biran kaayu waan biraa waa hela gaafa qiyaamaadhaa gaafa guyyaa balaa gaafa
يعني مكرانا لا لها ولو مجال لها نندين غفلا رسول كين يكون ذلك كانت سلما نفتار برنو هماما واغفر لنا ولوالدينا Hindagenya ko namni kana mali amarra hunda kuban kabu kale kan dubbate dabre Mustafa Rasuli walin odun haram gafsati oli kani الله nabi nakum bariko wanjali jaza wanjalam moje chuda ya weli laki kana miti nafse deti oppole sakan ke mari ittitoli dunia bijamiti akhirat jilali waghfir lana wali walidina ولوالدينا حديث نبي جاتها خير الورى خلف سلف الران بككارا جدن جتان سني كتب مجرا أبولي ربي الدمي ساهرا كنت مساني قيامة برا جيتي جرا نما برباد نرارا هيا ونمانو تركم فجوف جرا رحمة جيت الرائن كتن نوغرا نيما كان بين غرين كان درا إيغا بعد بيك غواي في بونا واغفر لنا ولوالدينا حديث تلاليون ستك جيبه رسول ما جاء وينسي صبه وبوليس يرى والجالة دبريك والدبو جرا جيتا وسببه توكو عذاب لك جند ربي جيبه توكو جنة لك هيتانا جدبه سيني جادو بوغا جنة عيسى دبه هريا بوليسو تب ربي سكبه بكودا كتا آياني سكبه هريا سادبون كنيسة دكبه Biyyaaf kananiidha biyyaaf gammachuudha waatu isa dhabe dubbiin gammachuudha yoomii isa qabe geetaan yoggaa harke sabrii ka dadhabee dhaqaa baasaaf ji'a qalbii isaa cabe erga kana hunda qalbii isaa dhaabe isumaa fuudhiise waan namni sun zambe jaalala arraatiif beekiyaa saayibee ibidda keessatti dirmachuun dhaqqabe waqfir lanaa wali waalidiina gaafa nan ija warri ni ibiddaa hiriyaa baafatee gurbaa isa kanaan hiriyaa dhabuuf zalaalam gubannaa nadaamaa waan baanu nadaamaa jiraanna eessaa unu ta'ee duniyatti deebina silaa geetaa bulleessan jenne amannaa suuratu shucaraa laalaa qur'aan banaa kana dubbatee jira kun saniif macana waan obboleessummaa jabeessu eegana wanni hafen jiru asumarra dhaamna waqfir lana ولوالدينا الله 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 وننا عجائب سيسه ندين كسيسه ولا لو ديلتنا نمني سترا خد ولد دابي دبسون دندهو ديرو فانديشن سمو أكم كبأيسا في دي إفدورا خاي دبسان جيرو تنو غرتي قدرا جيتاتي بغرب بسي خنين جا غلطوما جابر بينا غلطوما والله أمتو أكو مما غرتن ولا نداول لنا غمچو بدادنا والرجال لازل أرشي سنجر وجنتاو ربي نحاولوه سنين جاء ما شاء الله ما شاء الله سيدا جيا جيران سي أركا جيران أمني ما شاء الله جي غمدا جيرا غنادا فانديشي كوفا ميتي وروان أكا فانديشي دا خدو خته هدو جيرا أمتا دو خته أما فانديشين yeroo dheertuu gartee manzuumaa babbareedduu namni yeroo ramadaanaa dhageeffatu ta yeroo ramadaanaa silaa namni muuziqaaniif shaakalu isa dhageeffata ni beeytan namni hin beeynen jiru arraan tan ammoo fandishee mee gaafiin sii dhiyeeysa yuutuubii ni qabda wallahi yuutuubii tana ammaan banadha jechaatiin jira malee hin qabu yuutuubii tana ammaan banachuudhaa deema gaa'ee bakka amma tunis numarra jirti haya warri yuutuubii gartee nashiidaate manzuumaate gadhii sukun takkaa mee fandishee kana manzuumaa saarraa maallaqa nyaachaa jirra je'ee waasii ergee beeka wallahi guyyaa takkallee ani waa takka manzuumaa obboleessi keenya fandisheen dalagee yoonii fi yuutuubii irra deemtanii ilaaltan wanni isiin dalaydu doolaara 3,000 fi 2,000 oli guyya tokko obboleessa keenya kana mee gartee isa dalage sagaleesaati ummata biraan geenye waan tana kunoo bishaanii naa dhuguu ja'aniin kannineef ummanni keenya waan tana qaba qaanyii guddoo quba qabaadhaa warri gartee nashiidaa isaa manzuumaa isaa gadhiiftanii guyya tokko isa yaadatiin arrammoo yoo rabbi je'e akkuma mana cina gartan kanatti yuutuub mataa isaa banee fi
yuutuuba mataa isaa irratti akka inni gadhiisu yuutuuba isaatis yuutuuba kiyya jala gadhiisee akka achi jalaa harkattan abdiin qaba. Ammoo ammaan tana obboleessi keenya Fandisheen akkuma waliin agarru kana manni inni keessa galu mana kiraati. Waan nama rifachiisaati yaa Oromoo bal'oo. Yaa ummata gaarii. Mana kiraa keessa isin gartee mana keessan keessa teessanii manzuumaa isaatiin bashannanaa inni mana kiraa keessa yoo fadhe kiraa sanuu dhabaa godhuun kun hedduu nama qaanfachiisa. Osoo ummata gaggaarii bareedaa kana qabu. Inshaallahu ta'ala qophii guddoo goona maal gartee Fandishee keenyaaf godhuu qabnaa maal isa gargaaruu qabnaa waan jedhu kanarratti qophii guddaa goonee walitti deebina jarano. Akkana walin dhiifnu akkana wal gadin dhiifnu. Mee manni ati keessa jiraattu kun hagam takka kiraadhaan jiraachaa jirta Fandishee kiyya? Wallahi amma manni nan keessa jiru kun qarshii 2,000 laakiin qarshii 2,000 tana wallahi ilma namarraa hin fudhadhaa fi kanallee qabu rabbiin immoo yeroo gartee kiraa sana hogguu isin geesse rabbiin wooma takka wanni godheeti amma amata meeqaa waan manuma kiraa keessaan jiraati. Achi dura immoo mana nan jaaradhee jaartii takka wajjin mana ajaa'ibaa kan hin jaaradhe sidaas keessatti gaafa gartee Tigroonni akkasitti hammaate san ani waan hin poolitikaa baa'u keessa tureef laakiin isin gaba san jettee ilmoo waan naan dhaliniif lubbuu tiyyallee gaagamarra finnaaniin akkasumatti huccuu tiyya guutuullee akkasumarra birra dhiiseetiin ba'e eegan ammantaa akka inni fuudhee akkasumatti manuma kiraa. Duba mee dalagaa hoo maal dalayda wanni jireenya isinitti jiraattan guyyatti maali maal dalaydee maallaqa harkatta? Waa takka wanni ni wallahi argatu deemu jiru. Ummata Oromoo na dhagaya. Qaanyii guddoo fi salphinni guddaan kana alaa hin hafne. Obboleessi keenya dalagas hin qabu akkuma magartan kana ummanni YouTube isaarraa agartee maallaqa nyaatus guyya tokko isa yaadannee Inshaallahu ta'ala amma booda namni gartee obboleessa keenya bira dhaabbachuu barbaadanis baankii isaa agartee maallaqa itti ergitaniif haasawummaa haasa'u jirru kana liinkii gama jalaatiin isinii kaaya takka gama gubbaatiin isinii kaaya achi wal qunnamtanii daayirektii isa gargaaruu dandeessan namni gartee obbolummaadhaaf jecha manzuumaa baasee obbolummaa san gartee duba inni kun horiif hin baafne ummata bal'aa kanaaf walaloo dila san irra taa'ee katabee baase walaloon tun silaa arraan tana nama biraa taate wallahi wabillahi manni inni keessa galuu fi jireenyi inni keessa galuus jireenya badhaadha jireenya bareedaa ture. Ummata keenya gaafa duune qofa loon walii qaluu gaafa duune qofa namni walitti dhufuun faayidaan qabdi. Osoo lubbuun jirruu wal bira dhaabbannee wal gammachiifnee wal ol qabnee shamshiyaa adurraa walirra qabuun dirqama kiyyaa fi keeti. Hamma yoomiin si dammeessaa oola Oromoo? Hamma yoomiin si lallabaa oora? Hamma yoomi namni keenya gaafa du'e qofa bira dhaabbanna? Hay nu hoogoo banaatii jira qabsaawaa guddaa hagartee ummata Oromootiif jecha har'aan tana yoo baandiraa Oromoo ati garsiifte imimmaan buusu inni san akkaataatti jiru yoo dheeytanii ilaaltan mataa isin dhukkuba. Wal jalaa artistoota keenya ummanni kun nuu jecha gartee jireenya isaanii gannaqee jireenya isaanii balleeyse nuti yoo biran dhaabbanne namni bira dhaabbatu hin jiru ummatoo. Yaa ummatoo osoo masgiidan jaarre nama keenya haa jaarru. Nama gartee nama jaarame masgiida jaarrata masgiida jaaruun ammaa sani badaadha jechaan jiru. Nama keenyaatu dura jira han jechaa jira ummatoo kiyya akkasitti naa quba qabaadhaa. Mee amma hojii aartii too maalirra jirtan? Hojii aartiidha. Hojii aartiidha kana. Amma waan nuti nu harka seenee kana wallahi ani gammachuma maallaqa asin arganne roota cabu kanarratti illee manzuumaan ati qopheessite haareyni ni jira. Manzuumaan ati qopheessite haareyni waa'ee gartee ummata keenya kana akkaataa isaanitti tokkooman akkaataa isaanitti jaalala walii barbaadan manzuumaan ati qopheessite jira tan haareyni ammaan tana.
الحمد لله الحمد لله الشكر لله يا خنا من نيرك كلها الحمد لله الحمد لله تجد الله أكبر الحمد لله الحمد لله harka qullaa nundi su khaliqni keenya insha Allah ta'ala obboleeyyan kiyya warri nu hordofaa jirtan kan hordofaa jirtan Hamza Sheikh Jabiri wanni isin irratti hordofaa jirtan Facebook fi gam YouTube tiinis hordofaati jirtan insha Allah ta'ala YouTube ammoo pandisheedha yoo rabbi je'ee yoo kagartee amma kaqabaatu jiraates sanuma gartee beeksisa goonaa fi namni hundinuu nashiidaalee isaa manzuumaalee isaa achirraa harkachuu danda'a. Warri ammoo manzuumaa isaa maallaqaan gurgurachaa jirtan rabbi sodaadhaa yaadadhaa obboleessa keenya. Mee warra saniif maal dhaamta warra manzuumaa teetanirraa maallaqa fudhatu guyyaa tokko si yaadatin kanaaf. Wallahi ani wanni niin yaaduuf isaan illee baganaa jiraatanii galatoomaan jaanii ammoo wal yaadachuun haqu gammachuun gammachuu kiyya waan taateef sammuun isaaniillee tadabartee miti ta'a amma fuula duraatiif akka isaan yaadatanillee abdii guddoon irraa qaba du'aa'uma isaaniitiin godha maaliin jaa ammahu namni gartee ummanni keenya ani riyaala kumshan kanne jaa namni tokko subhanallah Allahu akbar wallahi ani waanin isinin jeun qabu yaa ummata arja yaa ummata jaalala miila lama qabdu ummanni oromoodha waan ajaa'ibaati gartee as jalattu jechaa jira yoo rabbi jee komantii jala deemnee isin qunnamna warri gartee fandishee gargaaruu feetan kunoo خانس دبخن جاء الله أكبر والله أن أمة خين وانين إسنين جون قبو قلبيتي يا خيستي من جاللا جارتني جدا يون دو إلي سنين الرام فردو صلاة خيستي سنين دقردو يا أمة غغاري جزاكم الله خيرا نهندنو فندشي برد أبني فندشي غرتي فندشي تدي بسوق أبنا قلبي جبتس واللانون ummata oromoo harka jirti qalbii cabtees diriirsuun ummata oromoo harka jirti tanaafuu har'aan tana akkuma gartee tasaatti wal agarree qophii bareedduu qabannee gartee waan inni keessa jiruu fi akkaataa inni keessa jiru kunoo laal 206 mee xiqqishoo namni waa kannuu dandeessan kannadhaa maallaqa komantii jala deemeetiin isin dubbisa ani qarshii 500 kannee jaa tokko الله أكبر أنيس دبلا مخن جا يا أمته مال سني فاتو ريال دبشان خن جا تقص مال سني فاتو يا أمة خيان الله أكبر أنيس دبشان ريال يا أمته وانين سني تهم بيخو نمني قلبيتي يا جالا لامبيتي أمة غرتي أوروموتي خنو الهراج جيران الله أكبر إن شاء الله تعالى أكاونتي أبلي سخينيا أنيس دبلا مخنجا أبو جرانا مي دعاين قدا في قطك أمين نجلا جي جرا خنا يا ربي أمتا خنا يا ربي أمتا غغاري خنا حركنا ما إسان مدين يا ربي أمتا خنا يا ربي أمتا خنا واخنا تخنا خزناتي ترى قلادو يا خالق عم اللي خنو أول دربا جراني يا خالق الله أكبر مالك أول هراجران يا ربي أمتا خناتي دنديا دا قبرما خيسانا باس يا خالق خيادة جرو يا درانا باس يا خالق خرقو جرو رقرانا باس يا ربي خهاتي جلالو كبدو هذا إساء أممتي ركوبة سنراتوت يا خالق الله أكبر خنو لا لول هراجرا ميما لسني فاتو يا أمتو لبوتي يسني فين كنو برم من نكون أمة جاللا بر أبو ربين غرتي جاللا إسا براتات إسني فاقلات نمني إسن جالتي إسنين جبين أبو غرتي ملايكا في نما في كلنس إسنها جالت والله يا نما واخن تشاجر ربي خزنا إسار راقل في سفاخن ربي ولا جنة نبي محمد وجن سها قبسيس آمين جي أما اللي خن تشاجر نبليان كين أبو مي أنيون نجمع تيساران تنا
arraan tana eenyutu na gammachiisa kaniin gartee du'aa'iin takkaan godhin godhuuf wallahi ittiin isinii kakan eenyutu na gammachiisa arraan tana osoo laayifii tana keessaan baane 100 gartee obboleessa keenyaaf walitti qabnee yaana duba gartee du'aa'iidhaan takkaa khaznaa keessaa asin fuudhin du'aa'iidhaan takkaa khaznaa keessaa asin fuudhin eenyuufin godha kana gammachiisu mee eenyuufin godha kana gammachiisu kaas keessa jiru beeloytaniin dhabina rakkattanii naman gaafatina ijji teessan haqaa agartu gurri keessan haqaa dhaga'u afaan keessan haqaa dubbatu harka ergamaa rabbi irraa bishaan dhugaa obboleeyyan harka ergamaa rabbi irraa kawsar naa dhugaa dubo mee doolaara 200 irraa hin eegala doolaara 200 namni kannatu gadaanaa ba'u mee 10,000 ka Itoophiyaa namni kannatu gadaanaa ba'u 10,000 barbaada obboleeyyan 10,000 ka Itoophiyaa namni kannatu maallaqa kana hamzaan ifi barbaadaan jiru ifi isin gaafachaan jiru rakkoo obboleessa keenyaa taniin ammaan tana dubbadhe dhageessanii isa sanirraa furuufiin isin gaafadha 10,000 barbaada 10,000 jechuun doolaara 200 riyaala Saudiitti waan isin taaten beeku eenyume ka 10,000 naa kannu eenyu Allahu akbar obboleettiin teenya riyaala 500 jette riyaalli 500 hagam akka ta'uun beeku riyaala 500 naa katabi faraanati obboleeyyan kiyya kana feesbuuka isaaniitii wajjin iskiriinshuut nu godhi naa katabi 10,000 ka Itoophiyaatiin fadha nama naa kan kaniin du'aayii takkaa khaznaa keessaa asin bayin isaaf godhu ka du'aayiin sanuu qeebalamtu 10,000 barbaada obboleeyyan 10,000 barbaada 10,000 barbaada ifiifi miti obboleessa keenya fandisheefin barbaada lakkoofsa isaatis isiniifin kaaya kun okkumammaa asirra gartan kana lakkoofsa isaatis asirratti nuu barreessi farree lakkoofsa isaa nuu barreessi lakkoofsa isaa asirratti nuu barreessi Allahu akbar anis nin kana jechaa jira namni tokko Allahu akbar obboleeyyan kiyya maallaqa olaraa jiran riyaala 1,000 jee tokko Allah aboo ati khaznaan rabbii siif abanamtu dubo rabbi nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam edan wal si agarsiisu nabi Muhammad manaaban si arkee Allahu akbar riyaala 1,000 jee namni tokkos nabi Muhammad manaaban si arkee addatee gubbaa si haadhungatu riyaala 500 kunooti bilbilli saala ala sirrattiin isiniifin kaaya isiniif kaayatiin jira bilbila isaa rabbiin nabi Muhammadii wajji wal si garsiisee nabi Muhammad addatee gubbaa si dhungatee ati warra jannataati sinaa je'u khaaliqni edanutti dandeeyaadha Allahu akbar tokko ani 5,000 kan naje Allahu akbar maaluma yaa rabbi ummanni kana gaggaarii abdiin 100 je'e laa ilaaha illa Allah mee maal siifaa ta'u riyaala 500 qarshii 10,000 Allah aboo rabbi ati hortee si keessaa baatuu fi riyaala 500 nuu kanne san hortee si keessaa baatuu fi hortee tee keessaa baatu hunda khaaliqni dandeeyaadha ulaa jannataa miftaa jannataa isaan harkaa kaayu maftaa jannataa rabbi isaan harkaa kaayu yaa ummato namni wanni gartee nuti irra dalagu jiru Allahu akbar 10,000 Allahu akbar mee maal isin yaa ta'u yaa ummata kiyya inumaatu warra dachii ubituu noolluan maaliin gartee waa xiqqishoo haasawaa miti duraanuu xiqqoon as furadhe dachuma sanuu bituu noollu jeetii yaada Allahu akbar riyaala 500 qarshii 10,000 ta Itoophiyaati maashaa Allah aboo dhabdeen barbaadin beeloytee ganda ollaan dhaqin rabbi khaznaa isaarraa siifaa kannu 10,000 ammaas birrii 10,000 ka Itoophiyaa
نابر رئيس أماناخي يهند المنا ما خنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر خبصة تمام الله أكبر الله أكبر خم خلن بلال هاجي الله أكبر أنيس كرشيخ مخل نجيتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنا بانكين غرتي وبلي سخينياتيس أس جرتي مي فرانكي يا بانكي في بالبلا في هندا وبكتك النابر رئيس كان سرتي ساني قدو بكتك بانكي في بالبلا الله أكبر بريخم شنجيتكوس سبو الرجل قال لكم قالوا ما خيريتي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسلطان لو خما خدان كن جيبو سلطان لا ربين خالقني دندي هذا خزنا سا راسي فاغلات ونين جون كبو ابو يوم مكان كيس ور جهنم جراته ربي ور جنتات اججير ربي ور جنتات اسن اججير يوم دلي تيسن تيسن بيني في تيسن بيتنو خالقني سني فارار مدبو الله أكبر الله أكبر نتي أوغا غرغار سغوروس خنو نماف غرغار سغورو بليين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كيا أورو خمس الدمين كان نجيبو ما شاء الله أنا بلي وانين سنين جو بيخ وفانكي أنا كبدني ما إن شاء الله تعالى obboleessi keenya gartee fandisheen du'aayi takka irratti nu haa darbu mee irratti nu darbi fandishee har'a booda fandisheen mana kiraan jiraatu jechaa jiran ani hin beeku ummanni gartee guyyaan guyyaa ajaa'ibaati rabbiin jaalala uume kafoon tokkorraa nu uume rabbiin duniyaa fi aakhiraadhaas gammachuu rifaasuun booden jirre rabbii isaan haa qananiisu. Amiin amiin amiin. Rabbiin gartee duniyaallee takka Abdurrahmaan ibn Awf saniin fayyaa isaaniitiif umrii dheertu ilmiillee ilmii jaalalaa tabarakaadhaatiin rabbi haa qananiisu. waan isaan yaadanii miti ta isaan yaadin ta rabbi bira toltuu rabbiin gartee quba qabu sanii rabbiin isaan haa dhaqqabu rabbi sillee haa dhaqqabu. Amiin amiin amiin. Rabbii tokkichi wallahi akka gartee rabbii satrii hafana satrii rabbii haa rabbi satrii duniyaa akhiraa rabbii tokkichi rabbiin waan gammachuu isin firraa waan qabne rabbi isin haa gammachuu sirraa eegalee naa jiraadhaa jiina waliin laal mee ol ta'ee laal martooti jalaan martoodhaan dhaqee jennudha rabbi satrii duniyaa fi akhiraa rabbi isin haa goleeyyan biyya waan hin jumbeemu. والله وبليا رب سبحانه وتعالى أكما قرتي وبلي سخين يبرنا الأبتني قمتشو إساتا نقرتي أسرت نقر سيفتانيتي قيا برو خالق ندندي هذا حودي نبي محمد الرئيس نها أوباسو إن شاء الله تعالى قلقلوا ما أرات يو رب جئ بانكين قرتي وبلي سخين يا تنقرتي دتشي بيتي في منا بيتو فكتاتو أبدين كبه يا أورومو يا أوروموتي يا خالقني دندي هذا أكما قرتي الرانتنا نقمت تيفتانيتي خالقني سنها قمت تيس دوبا قرتي وبليس خينيا من خراق إيسا قدا وبليس خينيا قرتي ركو إسر جرتو تنا يوني فينا فئتي الران فره نمن الرافرون جرو ديغا درمتا فوني هدودا وبليس خينيا فره هدود الرب سبحانه وتعالى دندي هذا قلميتي إسن قلمي جنتا إسنها قدو رب سبحانه وتعالى دندي هذا جرو تيسن جرو قرتي قناني قندل ما إسنها قدو الرانتنا قرتي
وانين دبدن بيخو يا أمتو خيّة والله وانين جاء بيخو هندي خيسانو كماران تنا نبيرا دابتني نقمت شيفتن كانتي إن شاء الله تعالى وني أما هجا أمان تناتي سنغورتن قرشي إثيوبيا خما دبلا ما أولي خالقني دندي أدا غرتي بكا إسني هابوس إن شاء الله تعالى والله وبالله يوني في ربي جي غرتي وبليس خين يدتشيني ثابتمتي دتشي قفا متي مني الرجارمي دوبا غرتي ولين أركوتين وبليس خين فرهانيس نبيرا جرا بانكين خنو تاما سر جرتو تنا إن شاء الله تعالى أمني خين أمة أرجادا أمة غرتي ركتا في بيرا دابتو آرتي أوروموتي في آرتي إسلاماتي في لفئة أرانتنا من خيرا خيسا قلون وان هدو غرانا منيا توبليا وان هدو غرتي دوبو متان دورن ويا ونكناتون إسا قفامتي artistoota keenya gartee hunda barbaanne warra gartee nuu jecha dhukkaaye hunda barbaanne isarraa hangafne inshaallahu ta'ala akka bakkatti goonu abdiin qaba yaa ummato akka isin abshirna jettanitti rabbi abshir isin haa je'u ammallee gartee isin irraa hin barbaadu ammallee dafa haa gargaarru obboleeyyan haa bira dhaabbannu naa katabi'ati farahaan ummata kana jala deeminaa barreessi hunda isaaniitu inshaallahu ta'ala barruudhaan naa barreessi galgalli galgala khayriiti galgalli galgala nagayaati galgalli galgala gartee ballinaati obboleeyyan harka rabbiirraa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa qur'aana isaa keeysatti dubbatu innama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin je sadaqaan gartee fuqaraa'i fi masaakiinaatu jira masaakiina jechuun warra gartee guyyatti waan nyaatu arkatu warra guyyatti waan nyaatu arkatu waan biraa huccuutti bitachuun dandeenye faqiira jechuun warra guyyatti waan nyaatu sanuun arkannee gartee rabbuma isaan irratti irkatee akkasitti gartee rabbi isaanii eeggatu jechuudha duba gartee namni nuti gargaaruun haqa nurraa godhatu wanni nuti gargaarsi keenya bakki inni itti bahuun haqa godhatu nama keenya kanuu dalage kanuu laffee ka gartee Oromoo cinaa dhaabbatee ummata Oromootiif laffa'aa turee jechuu fandisheen obboleessi keenya gartee manzuumaa qofaa miti waa hedduu keeysatti qooda qaba qabsoo Oromoo keeysatti qooda qaba yaa ummata kiyya yaa ummata bal'aa yaa ummata rahmataa rabbi rahmata isiniif haa godhu dubo insha Allahu ta'ala akka wantiin kun tanumaan ammaa sirra kaaye kana tanaan arkuu dandeeysa yoo rabbi je'ee waan isin barreessaa jirtan an arkaan jiru insha Allahu ta'ala waan isin barreessaa jirtan an arkaan jiru kun obboleeyyan kiyya hundinuu gartee maallaqa ol haraa jiran aboo rabbi khaznaa isaarraa isiniif haa kennu rabbi dandeeyaadha khaznaa isaarraa gartee Allahu akbar waanin je'un beeku yaa ummato wallahi an ummata akkanatti arjaadha ummata akkanatti jaalalaa rabbi takkaan agarsiisne nuti gartee fandisheen dhabame fandisheedha wajjii wal isin garsiisa jeetiin dhufe ummanni kiyya ummata nagayaati ummanni kiyya ummata raahaati achumaanuu gartee gargaarsa bareedaa godhaafii jirtanii rabbi subhaanahu wa ta'aalaa والله وبالله سني فاخن دبوان سن بربادن مالك اسن ولا جرتن قبان قبا قرشي خما سدي جچا جرتن خالق ني دندي ادا مالك اسن هفني مالك اسن گهو مالك عالي تي سن گهو مالك مسكين خي سن گهو ربي اسني هاخن وبليان اصون امني خين ركتان كنا خنجرو اصون امني خين بيلا وانا كنا خنجرو وان برا غرغارو نرتين ايغم والله انا سياچ دبچون دن دولاغان نچفما جرا لاغاتنا هدما جرو بليان كي يوانين جون بيخو ان شاء الله تعالى وان غرتي وبليس خينيا جو بودرتي يادا الرافونيتي الدبانا بلنا ولتي ديمنا واي فندش الرت ان شاء الله تعالى بلنا والغري ولتي دچانا هند خيسانو غرتي وان سنو خن تنرت ربي سنيا خنو
خالقني دندي هذا السنيا خنو ما فرانكي يا جيرينيا فندشة قناتي تقبك باتي تبرجرا ما تكشونوي مجيرينيا سارة. والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فندشنا كم بيروجا وريما وريما ترتن حالا تيجي راو بتشون ديسن أمتا أمانتي خنا في سوون قدرة لقيه ساتو كودا خيسافو سينا نبي وان قدرة حالا أجايبة تمرون لأن ما كو بيسات شولا نمجي بثاني نتي جولني بينا شوان اسمه قديسات وله خنافو نمني أكنا كونغا كي تجرو والله جا إسدرن إسون دن ديواني حالي إني تجرو حالا أجايبة تجرو حالا إسراني إكمل حالا سراني مسلماتيس نما خنا تنا دابتني أكا دين خنا فتلو بقولو كبني دايتشو أكمل جرايتشو أكتر تجرو والله رب بيخايتشو ده خنافو نما خنا تنا دابتشون تلكما هي يتشو ده مالي namni kun harka nama biraa qaba jechuudha. Yoo xiqqaate diin kanaaf dalagee jira. Ilaalcha isaa kana osoo hin taane diiniif dalaguu isaatiif qofumaa gargaaruun nurraa eegamaa jechuudha. Maaliif kun obboleettinya nama diiniif illee uummata keenya hojoolee teenyaa fi abbootii teenya walaloodhaan waa'ee nabii qaraasee keessaa tokko jechuudha. Kanaafuu wallahi rakkoo keessa jira namni isa gargaaree har'a akkuma nama abbaa isaa gargaareeti ummaa isaa gargaareeti. Maaliif abbaan isaa hunda fandishanii beekan jechuudha. Akka itti beekanii jira jechuudha. Manzumaalee isaa dhaga'anii jiranii jechuudha roottuun isaanii. Kanaafuu cinaa dhaabbachuu qabdanii jechuu barbaada jechuudha. Obboleeyyan akkuma amma dhageessan kana caalaa deemuu hin danda'u inshaallahu ta'aalaa warri gartee doolaara 100 kannaa jirtan warri gartee riyaala 500 kannaa jirtan wanni isin kennitan Haaliqni dandeeyaadha bakka isinii haa buusu. Wallahi Haaliqni gartee khaznaan isaan dhumne khaznaa teessan isiniif haa kennu. Wanni isiniin jedhu obboleeyyan kiyya ilmi namaa kun hundinuu ni rakkata. Rakkoo keessaa ammoo kan wal baase Nabi Muhammad. إن الله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه جاء ربين غرتي غرغارسا غبريتشا خيسا تجرا وان غبريتشي غرتي غرغارسا أبليسا خيسا تجروني جاء واني نوتي قدو قبنو أبليين غرغارسا أبليسا خينيا أرانتنا والله وان تكتنا لغياميتو جرا واني نتلغياميو خنجرا توته أرتستون خينيا رغدان إساني أكا غرتي فانديشن جرو خنا جلتك أكا جراني تنتي إفهمولته إن شاء الله تعالى فندشة راني قال له فندشة منبتو في قبل فندشة جيرين ساجد جيرو قبل هند قرتي ترتيبا الرياني يا ربي جئ وبليس خي قرتي فرحان إفبرتي أفيري إنترنت بريدا فرحان من إساق إساق أبا إفبرتي أفيري إسان سني نمني قرتي ركو أمة خينيا فروق أبنا وبلي يندور دورس والله وبالله أنا أبان فدهانتي آرو أبان فدهانتي جمدو dura duursoo gartee nuti ummata keenya gargaaruu qabna osoo ummanni keenya beela jiru masgiida afannee makiinaa bitannee nabi Muhammad aboo sallallahu alaihi wasallam salawaata buusa nabi Muhammad osoo ummata beela keessaan baasin masgiidan jaarre osoo ummanni gartee jireenya ifin jijjiirin masgiidan jaarre masgiida jaaruun hammeenyaa mijechaan jiru dura duursoo nama jaaruu wayya masgiida jaaruu moo nama jaaruu caalaa jeetii nama dura dubbadhee jira. warri gari aboo akkanan ji'ini masgiidaatu dura jaarama masgiida san eenyu keessa jalaa salaata yoo nama keenyan jaarre yaa obboleessa kiyya ka masgiida jaaraa jiru masgiidan jaarin siin jechaan jiru mee rakkataa keenya haa yaadannu mee dadhabaa keenya haa yaadannu nuti masgiida biyya alatti jaarannee makiinaan deemnee dheyna inni masgiida as jiru beelarraa yoo ka'ee dhaquu hin dandeenye Haaliqni itti nu gaafata. صدقان دور دور صون أمني قدو قبو ويطعمون الطعام على حبه يا رب سبحانه وتعالى بيلنا مرة باسودا رب سبحانه وتعالى دنديادا بيل إسنها باس خالقني سبحانه وتعالى دنديادا ركو إسنها باس أبو إلمنا ماخن الرأي الدنيا الرأي والبرد أبته رب سبحانه وتعالى قيا بروتي برد أبته ربي اسم برا دابت وكانوا برا دابتانتي خنو بليان كي اول حراج جيران دولار دبجچا جيران اكاونتي في مقا هند اسني بري سيني جيرا اسجلا اركچو دنديسن حمزه شيخ جابر
wanni gartee isin komattaniif yaa sheekan dhageeffadhaa. Ani osoo namni keenya beela jiruu masgiidaaf olin bahu Khaaliqaan narragaadha. Dura dursoo beelawaa keenya ifa baaseetiin beelawaa keenya beela baasee achi booda mana jaara. Nama jaaruu dursa. Nama jaaruu dursa. Obboleeyya wanni nin isinii dhaamu miidiyaa gartee miidiyaaleen islaamaa hundinuu yoo rakkataa keenya keessa deemtanii rakkoo isaa hin baafne wanni miidiyaa taataniif hin jiru. Miidiyaadha jechuun afaan ummataati, gurra ummataati, ija ummataati. Ummanni kun yoo si bira beelawe ati miidiyaa miti. Naa quba qabaadhu takkittii tana. Takkittii tana naa quba qabaadhaa. Insha Allahu ta'ala mee naannawa keessan sanitti fandishee keenya dachiin meeqaan bitamti? Manni noo meeqaan irra ijaarama? Wallahi amma dachiin naannoo malti jirru tanatti dachii goggoytuun haga 300,000 400,000 numa bitatan. Uno fariyaan faalleen qubuma qabanii beekte hangasiin numa bitanii silaash dachuma sanillee bitanii waan akka sharaallee uduun irra hidhadheeban. Inshallah wallahi ni bitan. Ummanni keenya dachii siif bitanii miti siif bitan. Khaaliqattiin kakadda. Khaaliqattiin kakadda. Ummata gaarii kanaa qabna. Dachiin siif bitamti inshallah. Manallee gartee taajiroota keenya hedduu jira. Warra maallaqa haalaan qabu, warra ahlul khayrii gartee, warra maallaqni isaanii khayrii tana bakka inni hin jirre hunda keessa gartee buufatu. Tanaaf inshallah ta'ala dachiin siif bitamti. Mannilleen siif jaarama. Abshir naaji inshallah ta'ala ummata gaarii kana haga qabnuun wanni nuti rakkannu takkan jiru. Umrii dheertu gammachuu ajaa'ibaa. Obboleeyyan warri gartee viidiyoo tana boodaan seentanii ilaaluu teessanillee yoo rabbi je'e achuma jalatti gartee kunoo akkaawwantii isaa sirra keenyee jirra. Akkaawwantii tanarratti obboleessa keenya gargaaruu dandeessan. Abbaa fedhe maaliifi gartee warri PPP as jala katabdan abbaan fedhe abbaa fedhe haa ta'u nama ta'uun gahaadha. Namni ramaa rakkachuu ilmi namaa rakkachuudhaaf nama ta'uun gargaaruun gahaadha. Paartii fi kana biraa deema. Rakkoon nu jirtu paartii biran jirtu tokkummaadha. Rabbi tokkummaa nu haa kennu obboleeyyan inshallah ta'ala dhaamsa irraa boodaa gartee obboleessa keenya irraa fuunee adda baana. Mee dhaamsi irraa boodaa kaati ummata keenyaaf qabdu maaliif andi sheekiyya? Wallahi ani dhaamsiniin an qabu ani hedduudhaan gammadeetiin gammachuu keessa wallahi rifadhe. Rabbiin tokkichiga rabbiin gaagartee wallahi nama rakkate du'aayin isaa qeebalamtuudha. Rabbiin tokkichi gartee ardii teenya tanattillee ardii bilisummaa haqaa lafa buusee wal nu haa agarsiisuun jaa umrii naa dheeradhaan jaani kafayyaa dhabellee rabbiin haa fayyisu kayaanni itti jirulleen ka ilmoo dhabelleen haa arkatu. Wallahi tana rabbiirraa numaan fuudha gaafoon tokkorraa uumamne boleessoo rabbiin tajabaatte hunda rabbi isinii haa laaffisuun jayaafi. Amiin 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 obboleeyyan akkuma duba ati uwe gartee sa gartee jazaa rabbi uwe salqaranii gartee rabbi bira qabu san dara rabbi isinaa harkachiisuun jaan. Allahu akbar Allahu akbar. Rakkoon takkalleen duniyaa fi akhiraa keessatti isin mudatiniin jaani wallahi wallahi. Allahu akbar Allahu akbar amiin. Kan jiru hundaa'u fudhadhee kanaanaa itti gaafatama fudhata wallahi wallahi. Allah Allahu akbar. Wallahi 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 wallahi. Abshir sibira jirra obboleessa kiyya umaa takka yaaddawin yaada qalbii tee keessa guute rakkoo qalbii tee keessa jirtu nusi waliin qooddata. Nuti yoo waliin hin qooddanne namni nu waliin qooddatu hin jiru. Tanaaf ummata kiyya inshallah ta'ala arraan tanaasumarratti isinirraa gabaabsina. Nutillee gartee waa hayyee faraan kiyya. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنتني سؤال وجادتكم لو فتشوا بربادي أكمل أيه حمزة شيخ جابر جيبتي نما غرغر ولا نما تهم قفني جهادا سري لا
ilaalcha paartii maarree osoo laallee nama keenya harakkate osoo aqiidaa fi waan kana osoo laallee gargaaruun nurraa eegamaa jechuudha. Da'awaan haallitti guddina keessaa tokko maali gargaaruudhaan jechuudha nama gisee rakkate. Inni yeroo rakkoo jirutti jechuudha waan dabre fuulee godhuu osoo hin taane gargaartee isa sun cinaa dhaabbattee namni kun nama kan kee ta'uu agarsiisuudha jechuudha. Kanaafuu dirqama wal gargaaruu qabna. Yookaan rabbiin uffataa jechuudha nama tokko kan miidhamee yookaan rakkoo keessa jiru kan bakka galuu hin qabne osoo agarru garaan nama hin danda'u jechuudha bira dabru. Kanaafuu بليان خنيا ورا فيديو خنا هردو في جروبن تفوني من داون بربادو مالي وتعاونوا على البر والتقوى جاربين خير صدق بيترت هاول غرغارو نمر بيسودانه توكيو اغرتلي اكر بيسودا تيمون دلكما يجو خونو غرغار سراتو كويجو خنافو والغرغارو نورا يغما يو ولغرغار نمي بلا خدفي غرغارو جرو كيما تراكو في غرغار ايغون قبنو كيما حالي دعوات تقول جرتوني بيتن غرغار ساينتو نمني كينيا كيما ساليتو gargaar roobiyoo agartan jechuudha. Isaan sun kaayyoo qaban garuu kaayyoo isaanii maal akka ta'e namoonni ni beekaa. Kanaafuu obboleettiin keenya kan musliimaa hunda kan addunyaa kanarratti sagantaa kana hordofuu jirtan mee waan takka takka yeroo dubbatanii jira yeroo isiniif haa obsinee haala kakaayannu waan hundi haa goonu yoo dadhabnee haa waliif goonu yoo namni gargaaruun dandeenye jiraatillee du'aa kan waliif hin dhaamaa jechuudha hamsa keenya. لغا والله ارجما ربي صلى الله عليه وسلم حديث إساء خيستي دبته من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة نمني قرتي أبلي سرى ركو جرو دنيا تكا إرى هفور فلتشيسي خالقني قويا بروتي هفور إسا فلتشيسا جي أبليين يرونتو يرو اتي بارتي هاسو نوميتي يرونتو يرو اتي قرتي بي في ماري هاسو نوميتي yeroo gartee itti wal gargaarru yeroo gartee khagurshad abe gurshaatti afaan keenyu obboleeyyan keenya waan tanaan narraan dagamina yaa warra as jalatti waan hin taane barreessaa jirtan waan tanaan narraan dagamina duba gartee khaliqni isin hin dagini khaliqni sammuu teessan isinii haa bal'isu khaliqni gartee qoma teessan isinii haa bal'isu wanni gartee arraan tana isin gootan dubbii seenaati anarraan tana obboleessa keenya gartee waliin isin garsiisa jeetiin dhufe achumaanuu gartee gargaarsi isin gootan kun gargaarsa hedduu nama gammachiisu hedduun isin irraa gammadee inshaallahu ta'ala fandisee gartee yeroo biraa waan isin gootan kana bu'aa isiitii wajjiin dachii bitamtee wajjiin walitti deebinee mana isaa sanirratti laayivii seenna yoo rabbi jee inshaallahu ta'ala hundi keessanuu akkuma gartee akkaawwantii asirra isinii keenya kanatti akkaawwantii tanaan nu gargaaruun dagatina خالقا جتشا اسن جالنا أشاء الله تعالى الرانتنا سمرت دابنا حقا قبي براتي والد بنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقيتنا ترى